الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. دعوت تكين أما أنا رأيت قدنا بالي بهات أرقمنا كم بكبون دفنسي ولدا غرغار سدابتا إجريف كان جد أنا كجر راسا كيس تيميسنسا ولما كيس جراسي أما sababni as dhufnee fi akkuma miidiyaa baay'ee irratti waliin quba qabnu roobni bara sadii fi naannoo gammoojjii aanolee 3-4 irra agaanaa 5 fakkaataa irraa citee loon baay'een gaalli baay'een miidhamanii kaan dudu'anii namnis beelaaf saaxilamee namoonni baay'een miidhamee jira. Isa kana immoo akka muslimummaattis gargaaruun nurraa dirqama, akka biyyaatti akka lammii biyya tokko biyya Itoophiyaa ta'uttis gargaaruun nurraa dirqama. Akkuma kana akka oromummaattis waa wal bira dhaabbachuun dirqama ta'ee fi miidiyaa adda addaa irratti labsinee akkuma kana majlisa godinaalee hundaa walitti qabnee ummata kana bira dhaabbadha. Warra Wallaggaa rakkates, warra Wallootti sababa lolaa miidhames, warra Affaar irraa miidhames, Baalee irraas, Boorana irraa warra miidhames bira dhaabbachuu qabna jennee waliigallee NGOs walitti qabnee waan kanatti socho'aati jirra. Arra marsaa duraa akka gargaarsa dhaabbata Egereef jedhutti yeroo tokko Aysuuzuu 20 feesifnee kaanee booda wannootti deebifnee gara kuntaala 1,000 wayii jechuudha. Dhufee naannoo gammoojjii Baalee kana keessa raabsamee jira. San keessa aanaa kana haga kuntaala 100 fisarii tokkotti deebi'ee jechuudha. Aysuuzuun 2 aseeneeti ture. Amma immoo kuntaala 650 wayii nu duubarra jira. Amma magaalaa seenuutti jira qabannee dhufne. Kana jechuun tan barbaadee fi warri gargaartanus hamilee gaariidhaan akka gammaddanii gargaartanuudhaa fi warri na biratti argitan kuni Dr. Yusuf jiru akkuma kana bulchaan aanaas jira, manguddoonni biyyaas jiru, namoonni gahee adda addaa qaban jiru sin barsiisu. Wamtam jechuu barbaade tokko rakkoon aanaa kana mudate yookiin akkuma waliigalaatti naannoo kana mudate odeeffannoos gahaa waan qabanuu fi maal fakkaata waan jedhu gabaabsanii nuuf himu. Lammaffata immoo gargaarsi maaltu dhufee jira isa jedhudha. Dabalata immoo kan amma kuntaala 650 finde kana haala kamiin iyyii tarii firfirsuudha malee silas ga'aa miti. Firfirsuudha malee ga'aa miti. Haaluma kamiin naannoo hedduu irra miidhame dursi kennamee fi waliin gaha waan jedhu gabaabsaniis nuuf ibsu. Inshallah isaanii bulchaa aanaati maqaa isaaniitii fi waan kana deebii nuuf kennu jechuudha akka gaba nu hordoftan asumaan isin gaafadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maqaan kiyya Muhammad Ibrahim jedhama. Bulchaa aanaa Raayituuti. Haalli uummanni keenya keessa jiru bara kana akkuma beekamu hanqina roobaa bal'atu nu mudate. Sababni hanqina roobaa kun ammoo bonni dheerachuu irraa kan ka'ee fi roobni xiqqaachuu bara kana yeroo hamma barbaadamu roobni sun hin roobne. Yeroo dheeraadhaaf naannoo rooba 3 rooba 4 akkana roobni walgahaan uummata aanaa kanaatiif hin roobne. Uummanni kun kanaan durallee kan jiraachaa turan horsiisee bulaadha. Jireenyi isaanii horsiisarra hundaa'a. Qonna caalaa jireenyi isaanii horsiisarra hundaa'a. Haa ta'uutii qonna kana horsiisa nama moggattillee horii horsiifataa turanii. Horiin isaan horsiifatan ammoo horii akka gaalaa, re'ee, loon sadarkuma beeylada garaagaraatiin waan inni asitti humartuu hin jira. Jireenyi uummata kanaa kana ta'e osoo jiruu bara kana roobni xiqqaachuu irraa kan ka'e uummanni keenya rakkoo hammaataa keessa galaa jira. Yeroo 3 marsaa 3 kana roobni gurguddaan hin roobne. Bara kana ammoo ammatti marsaa kanatti roobni roobe yeroo isaa eeggateellee hin roobne. Hangnummaan roobe sunillee ganda akka anatti ganda 19 qabna. 19 keessa naannoo ganda 4 qofa bishaan haroo lolaasee harootti bishaan kan bu'an ganda 4 qofa irratti gandoonni kanarraa hafan ammoo titiifuudhaa fi waan lafa hojiisaa malee roobni bal'aan hin jiru jechuudha. Kanaaf uummanni beeylanni asitti aanaa kana keessa jiru amma sababa dheebuutiin ollaa kenna ammoo ganda baay'ee fakkeenyaaf naannoo 5 waldaan geessina. Naannoo 5 jechuun naannoo Somaalee aanaa Sallaadii waldaan geessina. Aanaa Raasoo jedhamu waldaan geessina. Daawwee Sardii waldaan geessina. Naannoo kanatti roobni waan hin jirreef horiin beeylanni naannoo kanatti jiru martinuu osoo wal dhabbiin jiru keessattuu Somaaliidhaa fi jidduu wal dhabatti ture. Gaafa walitti bu'iinsa Oromoof Somaalee san uummanni baay'een walirraa dhumaa ture. Sababa hongee kanaatiin ammoo namni du'a isaanillee osoo gumaan sun deebi'ee araaramni gaariin hin bu'in yookaan walitti bu'iinsa kana araaramanii gama ammoo
jaarsummatiin xumuramee namni garaa walitti hin fayyin oolaa bu'ee kanarraa namni horiin isaa garuma margi xiqqaatu kun jiru aanaa keenya keessatti bittinnaa'anii saba kanaaf uummanni margi horiin silaa dheeduudhaa qabu marti isaatu horiima ollaa kanaatii fi kan naannoo kanaa ganda 19 ganda 4 qofa keessaa illee ganda 15 guutuu naannoo kanatti deebi'ee margi kanaa fi bishaan hangni jiru kullee kun dhumate uummanni ammoo inni keessa jiru baay'ee nama yaachisa haa ta'u bonni kun waan amma harkaa nama qabu caalaa bonni kun hin dheerata akkuma aadaa sattu kana booda amma roobni naannoo kanatti kan roobu ji'a afuriin booda yeroo amma jiru kanarraa ji'a afuriin booda roobni rooba haala amma keessa jiru kana yaachisaa yoo ta'e illee ji'a afuriin boodatti haala ummanni keessa jiru kana yoo katti fufu taate ummanni kun qabeenya qabuunillee jireenya qonqoo waan nyaachuudhaa fi dhuguullee wal qabate rakkoo keessa gala waan taateef karaa garaagaraatiin har'a dhaabbanni gargaarsaa egeree jedhamu kan olomaa'ota gurguddoo naannoo keenya keessa jiran kan akka injiinar Galiifaa Raayyaa Abbaa Macaafaa dhaabbata egeree jedhamu kanaaf gargaarsa qabatanii aanaa keenya dhufanii kan amma isaan irraa barbaannu gargaarsa midhaanii qofa osoo hin ta'in hamileedhaan lafa dheertuu kana dhufanii nu dhaabbachuu isaaniitiif iyyuu maqaa uummata kanaatiin galatoomaa jechuu ni barbaanna. Sababni isaa namummaa ofiitu nama ofiiti. Uummanni kun gaafa beela'e isaan jireenya gaarii kee jiraatanii karaa islaamummaatiin oromummaatiin waan qabu walitti buusanii nu bira dhaabbachuu isaaniitiif uummanni keenya illee gammachuu guddoo itti qaba. Nulleen akka mootummaatti uummata mootummaa kanaan dura qabsoo isaan gaggeessaa turaniin mootummaa dhaabbate haqa kana qabatanii deeggarsa uummata kanaa gochuu isaaniitiif ulfaadhaa galatoomaa jechuu ni barbaanna. Wanni aanaa kana Galiifaan yoom akkasii kan miidhame hedduu jira naannoon akka walii galaa amma bona amma bu'ee kanaan wal qabate oolaa amma dhufe kanaan wal qabate sila haala naannoo keenyatti gaalaa fi re'een hin dandamatan bonni yoo dheerate illee rooba 9 yookaan waggaa hedduudhaaf gaalaa fi re'een hin jiraata jedhamee sadarkaa aadaatti dubbatama. Umrii keenyaan ta'uu argullee baan rooba 2-3 yoo bonni killee qabu taate re'ee fi loon hin jiraatan re'ee fi gaalli hin jiraatanii ammatti ammoo loon waa isaatti dubbachuun baay'ee nama rakkisa. Asoo amma baadiyyaa keessa kanarra baatanii horiin kan lafataa fi kan du'aa jiru loonii wal qabatee dubbachuun nama rakkisa. Namni qabeenya qabu hundisaatu harkaa dhumataa jira sababa bonaa kanaatiin. Gaalli ammootinuu bonni kun sababa gaatiin gaala amma du'eetu jira. Re'een dhumaa jirti. Kunillee dhibeedhaan illee ta'uu danda'a. Qorannooleen yuunivarsiitiin madda walaabuudhaa fi yuunivarsiitiin Finfinnee dhaabatanii qorannoo illee gaggeessaa jiranii sababni dhibee kanaa ammoo nu akka aadaatti kan jennuu fi akka ogeessa fayyaa beeladatti illee inni ka'aa jiru horiin bakka baay'eedha hafuura garaagaraa qabu jechuun waliin jireenya keessa mooraa garaagaraatti kan dhufu bakka tokkotti baay'ee isaatiin kan ka'e dhibee ka'u jedhama. Haa ta'uti loon baay'eetu dhumaa jira ragaadhaan illee warra sodaa balarraa attajiyoonee kana durallee ergaa turee jirra. Yoo xiqqaate loon naannoo 2,150 oli lubbuun kan tare re'ee naannoo 20,000 oli gaalli illee naannoo 700 kan amma du'e jedhamu haa ta'u aanuma kana keessa jechuudha. Assaasmentiin amma gaggeessinee koree dhaabnee koree hoggansoota balaa jedhamutu jira. Assaasmentii isaanii dhaabnee horii kana wal qabatee nyaata namaatiin wal qabatee waan jiru kan addaan baafnee akkaataa qoratamee dhufuun koree dhaabnee ergaa turre ammatti qorannoo gaggeessinee harkaa qabnu isa kana haa ta'uti wanni kun guyyaarra dabalaa jira malee wanni hidhatan jiru jechuudha. Waan dabalu malee wanni hidhatan jiru. Bonni kun baay'ee yaachisaadha rabbiillee nu haadha qabu isin ammoo akka lammitti dhuftanii nu yaadachuu keessaniif ulfaadhaa galatoomaa isin jechuu barbaada. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Masha Allah. Dura jaarsa magaalaa hayyuu kennaa Haji Usmaan aadanii dabarsee sanboodatti deebi'a. Dubbii bulchaatiin mee wal qabsiisaa haga tokko dhaabsatu barbaada. بسم الله الرحمن الرحيم أما دران درسي مماكسي أرمو وان جتو فونتو فوني بوي جت كي المردو كي إرقدو جت بشان هركفيتين ديبو رابهن جت كان مالف جدا لفقس فقورا قامتو كتانن qalbii waliin jiraannan gaddaa gammachuun tokko taanan nama yoo dhukkubu akkuma kitaabni humni takka hora humni tuun taa waliin booda akka jedhamu san kanarraa ka'ee lafa gana fagootiin rakkoo keen irra dabartanii ka iddoon tun akkas hin ta'in dhi'arraa kaatanii bahatti uummata kana rakkoo isaa yaadattanii dhufuu fi galata keessan rabbi jannataan isin haa galchu jechuu barbaadati. Kanatti aansuudhaan akkuma beekamu kan bulchaan keenya amma jedhe kana rakkoo yeroo amma keessa jirru kan
afaan namatti himanii keessaa bahan jechuun namatti ulfaata. Garuu wama jira namni gaa wama jira irraa tuquun malaaf malee tana jennee tam himnee tam dhiifnaan baay'ee namatti ulfaata. Akkuma beekamu akkuma amma si jedhame kana yeroo dheeraadhaaf roobni biyya sana waan hin roobiniif rakkoo kanarraa ka'ee uummanni horsee bulaa akka duran horsee bulaa horatee horii hin jiraatu. Kaagaa tokko cinaan tokko qonnas waa jedhu yeroo dheeraadhaaf roobni roobin kun sababa kanarraa ka'ee horiin silaa dur beela dandamatu gaalli silaa dur beela dandamata waggaa hagana dheeraa jedhan kun sababa malee miti. Nu hin gabaabsine biyyittuun gizee lakkoofnu amata gizee lakkoofnu waggarraa waggaatti rooba tokko jenne malee hagayyaatu jira gannatu jira roobni yeroo haga roobuun hin beekani kun walitti gizee dacha'u kanaa ol ta'a jechuudha. Nutu waggaan kanaa lakkaa malee roobni immoo lakkoofnu iddoo kanatti waan san hin geenyeef kana biratti dabalatee naannoo ganda 19 keessaa roobni roobuu gizee dhabu. Akkuma reefu bulchaan kaase ollaa kan aanaa baay'eetu jira. Naannoo 5 gara aanaa 3 jira. Asiin ammoo Oromiyaa daawwee sarar waan bakka hedduutu jira. Kun hundi dabalatee 19 kana dabalatee bakka ganda haga roobe kanarratti zee deebi'u akka waan roobini ta'a jechuudha. Kana qofa odoontiin kan maan asiin duraa ka roobe jennu sun waggaa 3 hin duraa ka jennu kunus akka har'aa walqixxaa'ee maran hafin malee bakka bakkatti gizee roobu horiin sun gizee bakkatti akka deebi'u roobnummaa sun akka waan roobinti lakkaawamee 3 kun dachaa tahee akka waan roobinti argame sababa kanaa tahee gaalli silaa dur du'a baraaru kanaaf baraaruudha jechuudha. Kanarraa ka'ee ammaaf wanni aanaa kan amma harkaa qaba waan namni jiraatuun keessaa beelada tokkoo ta'u nyaata namaa nyaata beelada bishaan kan wanni takka dabaluu hin dandeenye sadeenis dhabaa waan hin jirreef bishaanis hin jiran nyaanni namas hin jiru nyaanni beeladas hin jiru jechuudha. Sadeen kun gaafa wal qabatanii jiruun namaa maal yaaddi asirratti duuba maaliin jiraatan kan jedhu sammuun nama rabbi silaa harkaa qaba akka namaatti jechuudha. Akka namaatti gizee ilaallu sodaan fuuldura tokko immoo naannoon odoo biyyi tokko taatu yeroo roobaa roobni yeroo walitti madaalu roobni amma roobe hangnummaan roobe kun yeroo silaa roobni yeroo eeggatee odoo kan roobin ta'e ammas deebi'ee fuulduraa fi ji'a naannoo kanatti akka aadaa baratametti roobni roobu ganaa ji'a 3-4 keessa armarraa achitti jechuudha. Armarraa achitti gara ji'a 3-4 keessa gaafa roobu eeggatu jechuudha. Akka haala beekametti rabbi harkaa qaba akka beelaan beekamee jirutti. Kanaaf jiruuf jireenyi hawaasa horsee bulaa kun ollaa isaatiin wal qabatee yeroo amma jiru ka horiin deemuu danda'uuf biyya tana keessa wanni horiin deemuu danda'uuf amma nama bilbilee guyyaa kana nama aanaa ganda kanaa kakasii ka'ee bilbilee harar aanaa hawwii guddinaatii bilbilee jira kaas aanaa hawwii guddinaa maaliif itti achi rooba qabeedhanii horii oofadhee achi jira jedhe aanaa hawwii guddinaati. Harargee baha aanaa hawwii guddinaati achi jira. Kaachi dhaqe sunis maaltu mudataa jira waan dheedu horiin hin qabaa bishaan hin jiranii haroorri biyyaa itti nu dhiisuu dide laga dhuguu fi lagni gaara qabaa lagni waabee jechuun dhaqa sa'a 3 yeroo 3tti gadi deemanii 3 ol deemanii sabbarree rara'aa jirraa jechaan ammas amma waan garaa nama gaddisiisan dhibaa akkas nagaa jira jechuudha. Kanaaf nama san keessaa tokko waan qabu mara gurguree waan haga argetti gurguree gala deemaa dirree Sheekuseen ga'ee jedhee naa bilbileessu. Rakkoon ammas keessa jirtu. Aanaa kana amma harkaa abdu aanaa kana gizee jennu aanuma kana akkasii kana daranii akka daawwee sarar aanonni gammoojjii kun wal haa caalanii malee jiranii garuu aanaan kunii fi aanaa raayisuus aanaan daawwee sarar caalmatti hundaa ol daawwee sarar gizee horiin tokko daawwee sarar jiru jiru as jira aanaa kana jira aanonni hundi kun kunu kanaa wal qabatee egaa rakkoon jirtu waan sadeen kana dabalatee baraarichi namaa akka baay'ee sodaachisaa ta'ee fi yaaddoo guddaa keessa gallee waan jirruuf kanumaan dhaamsi jechuun barbaadu farda odoo inni burraaqu farda ammaa abbaan farda mararra jaalatu odoo inni burraaqu wanni halangeen tumuuf jibbeetii miti haa fiiksisan naatti dabaluuf waan mararra isa jaalataa boonsee deemaniini garuu gizee burraaqsu san halangeetti. Entum adeem harka lam iddeeffatee maaliif haa deemsa fiiksisan haa dabaluufi. Kanaaf amma dun beekanii fi beekaaree dogoor sin dhaqqabne Oromoo jechuun odooma sin beektanii dhaabbanni kun akka rabboomatti akka namoomatti akka saboomatti akka lammoomatti ifiin beekee odoonni dhufuu kanu jechuu barbaannu
bootti bookor booda bartee jedhe jaartii wayii boottee sirrii boona bootti sun bookor maa dootan korboo du'eet bootti bookor booda bartee dubbiin bakka dabarte bakka duraan jedhan sanii odoo isin kana ifiin beektanii dhaabbanni kun gargaaree lammii kiyya qaama kiyya miidhamaa jiran akkamitti lafa hidhee ifaajjanii deemtee lafa kana deemtu karaa akkana jiru haalli mijaawaan hin jirre karaa mijaawaan hin jirre deemtanii dhuftanu kanuu isiniin daballu bootti bookor boosan dabarte akka nu beektaniif kana jechuu barbaade. Diqqoo kanatti aansee ka jedhu gargaarsi maan diqqaan dhufe ka diqqeenna isin diqqeenna himtan sun nu guddaa maaliif maatiin tokko halkan isa argate akka sanitti bula. Sunis nu guddaa kanaaf waliigalatti waan jechuu barbaade ka gootaniif galatoomaa ka duubatiif dhaamsi kiyya farda birraa uffabaa haalan ga'een dha'e irraa bahee galatoomaa jechuu barbaade. galatooma maasha Allah barakallahu fiikum. Bismillahir rahmanir rahim. Obbolowwanis wanni an jechuu barbaadu waa gabaabdu tokkoffaa obbolowwan keenya ka kiiloomeetira hagas ga'u deemanii naannoo kanatti nutti dhufan arra guyyaa 12 Diisembar bara 2021 akka lakkoofsa faranjiitti achirraa ka'anii dhufuu isaanii saniif baay'ee galatoomaa jedhaan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. daawwattoota keenya warri TV Hamiltoniinis daawwattan warri YouTube irratti daawwattanuu bakkuma jirtan hundattuu nageenya rabbii tolli isaa rahmanni isaa isinirraa jiraatu jedha. Arra bakki itti argannu aanaa raayituuti. Warri wajjin argamnu kunis isaan bira jiranu majlisa walitti qabaa majlisa aanaa raayituuti. Dr. Yusuf Nuree nu wajjin jiru kunoo asii bulchiinsi aanaa raayituus nu wajjin jira manguddoonni sheekoleen qaadiinis isaan qaadiin mul'atu miti kaameeraa irraa qabdee jennaan sila adiidha sirriitti mul'atu jedheetan sababni dhufnee fi gargaarsa fuunee dhufne konkolaataan kun jira tokko duubarra jira midhaanii kuntaala 650 walitti inni kun 220 fe'ee jira duubarra tasaabiinii tokko 430 fe'ee jira. Jara kana beesirriitti Dr. Yusuf ni beeksisanii kaanaanii san booda waan jiru jenname. Bismillahir rahmanir rahim. Galatooma namoonni amma as dhaabatan manguddisha jaarsaa biyyaa Ahmad Taha Sultaan bulchiinsa aanaa raayituu Muhammad Ibrahim fi Yusuf Nureeti majlisa ana raayituu itti gaafatamaa Sheekh Isaaq Muhammad fi keessummaa keenya Gaalii Baaborii fi manguddoo biyyaa ammallee afyaa'ii aanaa kanaa Haji Usmaan Aadan qaadii aanaa Sheekh Mahmud Abdul Qaadir Musaid hagana fi manguddoon tuunis namni bakka takka kaameeraa jala seenuu hin danda'u. Hagni kun obbolowwan keenya ka amaanaa guddoo tana waldaa hegeree bakka bu'anii dhufan amaanaa isaan dhufaniin kanarraa qeebaluudhaaf asitti wal geenne galatoomaa jennaan armaan dura kan nu yaadattanis akka gaariin nu ga'ee galatooma ammas wanti isin nu yaadattan nu ga'ee galatooma eeganallee akka nu hin daganne jennaan rabbi isin haa yaadatu khayriin hamtuu isin irraa haa qabu galatooma. Maashaallah akkuma waliin beeknu gargaarsi waldaa egeree yookiin tiim raayyaa abbaa maccaatiin gochaa turre inni kun marsaa lammaffaadha. Marsaa duraanii kuntaala 1,000 waan akkasii Aysuuzuu 20 jechuudha. Booda deddeebifamee fisarii fi siinotiraakiidhaan fe'ame aanaa raayituu kana yeroo sanatti kan seene kuntaala 200 akkuma kana aanaalee biraas aanaa 5 kuntaala 200 seensifne isa kana manguddoonnis amma booda nuuf himu har'aaf immoo amaanaa kan nuti itti kennine isa duraanii isa gaseene mangudduma keessaa yookiin isaan nuuf himanu amma har'a amaanaan tokkoffaan ani akka majlisa Oromiyaatti jalqabaa inuma majlisattan kenna inni ka jarri kan mootummaan ajajuu danda'u waan ta'eef isa kana amaanaa jalqabaa kan warra hiyyeessatti hundatti qoodanii 650 kana haga miskiina 2,200 waan akkasiitiif qoodamuu danda'a yoo kiiloogiraama 25 godhanii
bulchiinsi aanaa jira, qaadiin jiru, manguddoon Dr. Yusuf jiru, hundi jiraatu haga danda'ameen hiyyeessa irra miidhamaa ta'e ilaalanii gandas ganda irra miidhamaatti baay'isanii akka gargaaranu amaanaa guddaa jaraafis kennaa. Silasi jara shakkuu fi miti rabbiin quraana keessatti nabiyyiidhaanu yaa ayyuhan nabiyyu ittaqillah jedha deebiseetuma yaa nabiyyicha rabbiin sodaadhu jedha. Namni rabbiin sodaatu nabiyyiidhaa waliin jiru ta'uudhaa wajjini isa kana isinis warri gargaarsa godhaa turtan galatoomaa ulfaadhaa amaanaa keessan kun kanatti bakkaan geenyetti jirra. Meeshaa duraanii sheek akkam gootanii qoddan maqaa keessan himaati. Maqaan kiyya Sheekh Usmaan Aadan Umar jedhama. Maanguddoota aanarraayi. Qaamatu qaamaa booya akka Oromoon jettu sani namni nama tokko taanan saba tokko taanan lammii tokko taanan walii yaannan rakkoo tana keessa uummanni kiyya jira qaama kiyya rakkataa jira waan rakkoo uummata kiyya harkaa abdu qoodarraa fudhadha jedhee qabeenya isaatii fi ifaajee kana geettu baasee nu bira dhufuuf lafa kan oowutu lafa kana fagootti yaaduu fi duraan dursee galanni rabbii isin haa ga'u jedha. Kanatti aansuudhaan akkuma beekamutti gaa biyyi kun aanonni gammoojjii gadhaan kun aanaa raayituu qofa odoontiin isaaf isaan fakkaatan illee rakkoo isaa yeroo ammaa keessa jiran rakkoo hangana hin jedhamne kanarraa ka'uudhaan asiin duratti yeroo muraasa yeroo kaluu kana gargaarsi kintaala 200 kan ga'e suni lakkoofsatti diqqaadha 200 jedha nuti ammoo akka 2,000tti lakkaa'anne jechuudha. Maaliif rakkoo yeroo jirtu san furmaata inni yeroo san kaayetti furmaata yeroo san kaayetti kintaala 200 2,000tti lakkaa'anne jechuudha. Ta argatanitti galatoonfatanii ta'e waan barbaadanii fi sunis akkaataa barbaachisaa taheen maanguddoota biyyaa olamaa'ota nama waa beeku waamanii eenyutu rakkoo qabaa eenyutu ammoo rakkoo miidhama martuun qabaa guutumaan guututti aanan martu rakkoon qabaa keessaa ammoo eenyutu edanan bullee eenyutu eenyurra daranii ani akkasiin callalanii caasaa gandaa waamanii maanguddoo hangaanii olmaa'ee waamanii eenyutu eenyurra harka miidhama qaba jedhanii akkasaniin waliin ga'anii kintaala 200 san akkasaniin bakka uummanni jirutti akka haasawaa doontiin bakka uummanni jirutti bakka takka dhaabatanii namni keessaa nama calalee gandummaan bahee an abaluun narra wayyoo qaba edanan bula warra hin bulle edana dabarsaanii akkasaniin kintaala 200 san akkasiin ga'anii jechuudha akkasiin dura. Barakallahu fiikum. Aduu keessa jirra baay'een dheeressinu mee amma dura bulchaa aanaatti kennu daqiiquma muraasa amaanaa akka gargaarsatti jabaattanus waan jedhu ergaa dabalataa qabus dura waliigala bulchaadha waan ta'eef dura isaaf kenniname. Galatooma maqaan kiyya Muhammad Ibrahim jedhama bulchaa aanaa raayituuti. Waldaa wal gargaarsa egeree jedhamu garee raayyaa abbaa macaafaan hoogganamu aanaa kennaaf gargaarsa kana durallee godhaa turani kuntaala 200 boqqoolloo harcee isaa jechuudha duqeetii isaa aanaa kennaaf kan inni jedhani kun akkaataan itti kennaa turre nama hiyyeessa edana buluu hin dandeenye gandoota hundarraa caalallee ganda 10 irraa caalallee kenneenee fi naannoo firii 40 kan qabu immoo namoota miidhamoo bakkuma sanitti dhufaniif kennine kun karaa saniin kennamee kan dhumate ta'uu isaati koreen kanaan dura dhufanillee qaama ija dhufanii arganii jiran jechuudha. Har'aatti ammoo injiinar Gaalii Abbaa Boorfaan Dr. Keenya jaalatamaa fi kabajamuun Dr. Yusuf Nuuree manguddoonni keenya kan aanaa keenya aanas jiranii wal harkaa fuudhee isa goonee jirra. Wanni guddaan barbaannu bona kana kan fide rabbuma fide rabbuma namarraa deebisa. Wanni guddaan ammoo wal yaadachuudha. Ani miidhamarra jira uummanni kiyya miidhamarra jedhanii wal yaadachuun kun mataan isaa kennaadha. Amma kennaa caalaa kan barbaannu uummanni keenya waliin jiraachuu isaa rakkoo kana waliin qoodachuu isaati kan barbaannu kun galata bara baraan isaaniif haa ta'u jenna. Kattaanee jiru gargaarsa amma nuu kenname kana konkolaataan amma dhufee jiru kun karatti gommaan irraa harkaawwanni ta'eeti amma sirrataa jira. Keessummoota fi jaarsota biyyaa nama waliin hojjechuudhaa qabnu finne nama kana karaa haqaatiin nama miidhamoo uummanni martuu miidhama qaba kan edarra buluu hin dandeenye addaan baafnee akka kennuuf amaanaa kana gama mootummaatiin illee gama islaamummaatiin illee gara namummaatiin illee akka waliin kennu isin raafannee jirra. Ka fuulduraaf illee gargaarsa kennamul caalaa nu waliin jiraachuun keessanuu nuuf hamileedha waan ta'eef jazaa keessan rabbi isin haa deebi'u ulfaadhaa wama jedhu qabu. Jazakumullah amma isaan dheeressinu Sheekh Ishaqitti kennine amaanaa kana isaaniif fudhachuu ibsanii akkuma kana warra ala jiruufis jajjabaadhaa waan jedhu hamilee nu godhanii jennaan inshaallah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ربي كنا فارفني غلطون فني
obboleeyyan keenna warra gargaarsa kana ummata fi kamiidhame yaadatee erge rabbi isin haa galatoonfatu jennaani rasuulli salawaatu rabbi wasalaamu alayhi namni ilma namaatti hin galatoonfatiin rabbiillee hin galatoonfatu jedha. Kanaaf galatoomaa jennaan. Talammaffaa immoo wanni isin dalagdan tun gargaarsi isinifillee walii qabdanii obboleeyyan keenyatti iyyitanillee ergitan kun waan rabbi itti ajaje ajajuma rabbii waan rabbi isin ajaje hojjattanii wata'aawanuu cala albirri wattaqwaa wal gargaara sodaa rabbiirra wal gargaara. Akkasuma rasuulli salawaatu rabbi wasalaamu alayhi namni nama rabbiit amanirraa rakkoo cinqaa itti jirtu irraa fure rakkoof cinqaa guddoo guyyaa qiyaamaa rabbi irraa furaa jedhe sanit amanee san dhugu oomsee nafa kiyyarraa foon kiyyarraa rakkoo fure jedhee safara deemee waa walii qabee alarraa barbaadee keessaa barbaadee dhufuun waan guddoo. Midhaan amma kuntaala 200 kas dura kennameef 650 amma kennamu kanaa miti firii timiraa takka waa namaa godha garaa beela'eef. Gaafa durduula deeman firii timiraa tokko tokko nuu qoodaa turee jedhe hogganaan keenya. Firiin timiraa takka maal isinii gootii jennaan yegga dhabne waan isin nuu gootu beekne jedha. Firii timiraa takka. Nama beeltitti jirtu firiin timiraa takka yoo nyaate bishaan irra dhuge bakka beelaa ta gubattu san qabbaneessitee waa gootiif. Tun ammoo isinuu kennaa guddoo. Kanaafi nulleen galatooma isiniin jenna rabbiilleen isin haa galatoonfatu amaanaa isinirraa fuune haga dandeenneen bakkaan geenna haga dandeettii teennaatii waan rabbi nu dandeeyseen shari'aan nama yeroo wahit ajajju san waan haga dandeette keessa jettiin fi mastaxact haga istixaacaatiitna dandeettii teennaa calallee badannee hujii tunilleen hujii biraallee qabna hujii teenna tanaaf tanallee walit hujii godhannee amaanaa isinirraa fuunee bakkaan geenna. Ammoo rakkoon bal'oo haga isin agartan kanarra nama kee gabbu'eet argaa magaalarra nama baadiyyaatti harkaanfateet argaa nama horii argeet argaa nama argeet argaa nama bishaan dhaba argeet argaa amaanaa isinirraa fuune isinirraa qeeballee bakkaan ga'ennaa adoo rabbi rooba roobsee jedhee silaa gargaarsa kanaaf waan kanatti hin hajamu namni dhaba rabbi rooba caamsee roobni dhabame malee silaa gaalaa loonii re'ee damma waan adda addaa fudhatanii silaa si yaatan. Arramu yeroo rakkoo kee dhuftanii yeroo rakkoo keessallee aduu jarjara qabaachuu baattanii wama tahuu dandeenya waan qabnillee jira ka waa qabullee jira kanaaf baga rabbi egaa waan takka yeroo fidu rabbi maslahaa wahii bu'aa wahii fida mee nama gamanaa qabna lafa gamanaa qabna tanaayyuu nama takkaas dhufeen dhaabatanii jira isin kana keessaa baga rabbi waan buuse kanallee buusee isin garsiise gargaarsallee baga rabbi fidee nama duuba tafe barnoota dunyaatiin ka diinaatiin waa hedduu arguu qabdanii kanaaf deddeebi'aa nullee to'adhaa waan jira kanallee argaa waa hedduu isinillee ziyaarsisuu feena turre yoo jarjara qabaatan isinuma gadi dhiifna adoo ammoo yoo xiqqoo yeroo nuu kennitanillee uma feena galatooma rabbi isin haa galatoonfatu amaanaa isinirraa fuune qeeballe isin dhiheessine qomaaf qalbii keessa laphee keessa isin kaayyanne isinin jechuu barbaanna wabillaahi tawfiiq wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Obboleeyyan keenya maqaa islaamaatiin maqaa ummata da'waa godhuutiin gargaarsi bakka tanatti nu dhufee ummata rakkataa keennan dhufuun waan sirrii rabbii keenya galatoonfanna maaliif yoo jettan maqaa muslimaa kanaan yeroo asii tanaan duraa sana keessatti masjida keessa yuu dhaabannee salaachisuu dadhabne barsiisuu dadhabne danqaratti dhokachaa turre sun galata rabbii galchina alhamdulillahi rabbil aalamiin kanaan wal gargaarree wal ziyaarree wal arguu kennaan fuula keenya wal garsiisuu kennayyuu alhamdulillahi rabbiif galata galchina haala rakkoo amma biyya keenya keessa jirtu wama xiqqoorraa dhawaan masjidan waliin salaattanii masjida kana keessatti akka salaannu haga dadhabnu takka geenne namni keenya ka gammoojjii kun waa kadhatuun beeku amala isaati miti garuu rakkoo waan naman goone hin qabdu yeroo salaannee nurraa baanu salaata shanan irratti ani ilma kudhan nafaqaa kunoo eda waa takkan bulle akkasiin agabuu bulte namni rabbii jette waan gargaara jedhee imaam haga salaachisuu dadhabsiisu takka jira rakkoo amma biyya kana keessa jirturra rakkoon tun rakkoo rooba arraa qofaa miti rakkoo waliin dhadhaabbattuu oolaa ka rooba dhabaa facaasanii midhaan isaan facaasan asoo hin geenne bakka tafuu horiin harkaa dhumuu dhugaan rahmata rabbiitiin jira malee namni keenya
asoo beelan dhumate jennee waan dhabnuuf hin qabnuun hin haqa rabbii dhugaa dubbannu ergamaan rabbii nagaaf rahmanni sarra haa jiraatu ulil haqa walau kaana murran jedha waa kadhaafi miti wallahi ummata kanallee kadhachuufi garaa laafneeti min haqma jiru isiniti muuf kana dhageettanii isin dhufuun waan guddaa khayriin bakka jirtu mara dhageettee isinit haa dhuftuuti ummata akkasii bakka tana jira beekuun keessanuu arguun keessanuu waan guddaa akkuma reef sheekonni keenya jedhan asoo ummata nama ilmee re'ee akkanatti baatee deemu kormaa asif fannifatee meeshaa kormaa gaalaa asif fannifatee haadaan fannisee deemuun ka ilma namaa baatee deemuun ilmee re'ee ilma namaa gurmurra baatee ilmee re'ee qoma baatee kormaa fannifatee deemuun nama ijaan argennatiin ilmee inni namaa ka inni gurmurra baatu irraa bu'u kaanaan ta'ee tana lafa gadhiisee kaan qabee akkasitti kararraan deemu namni karaa deemu irra dhufe natiin rakkoo sadarkaa kana geettu biyya keenya keessa jira warra gargaarsa kana nu godhe waldaa kana rabbiin isaan haa gargaaru nama rabbiif jecha wanni dalagan hundi yoo rabbiif jecha dalagin takkallee bu'aan keessan jiru kana waan ta'eef nama rabbiif jecha baasee waan baasee san fuula rabbii dura ta'u rabbi isaan haa godhuuti wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قاعد أودو تكين أكما أرجتني شيكولي سي أكما كنا مجلس قدنا سي مجلس أنا سي بولشين سي من قدوتي سي هندو مولتي كم نرى أمانة مو كنما nuti qonnee waliin hin geenyu qaadiitti kennine majlisaanaa kennine bulchiinsa aanaatti manguddootatti kennineerra